Kabajamtoota kun Tiger and the Lion two wheeler nu hordofa. Fete utu chatte matte kararra dugdalatte ormana Ani simine ati speakta. gambe ku ani simine ati speakta maltu tanan Leencoo guddinaa mee maal jettanii mul'atte? Kun sirba kee haala kanaan babbareechitee si sirbitee jirti. Maal si fakkaatare? Jaartii minaa hin barbaadu moo maal? Mucattiin tun sirba keetiin ilaaluu kanaan jaalatti si illee si jaalatti. Gaafa mana tokko maatii tokkotti argamte. Mucaa qaxalee si fakkaatu akka argattu abdiin qaba. Baay'ee galatoomaa waan fakkaatu dubbatanii atillee dubbii jirtu. Imala keenya jalqabnee jirra. Kabajamtoota keenya kan jirtu maqaa wal barachuu kan jirra amma maqaa keetti. Maqaan koo Mabraata amma gaaffii tokko sii qabna. Maal seeta gaaffiin keenya? Gaaffiin keenya sikoo keessa jiru jechuun immoo waan baay'ee saakka aadaa keenyaatitti dhimma uffataa qabaa, dhimma ifaa qabaa, dhimmoota dachaa kan akka hawaasni gaafate gaaffii tokko gaaffii keenya maal seeta? Hunda caala jettee maaliif wanta cufaa? Sittuu of hin beeku malee caalaan ammaa ufaa. Dhimma kana keessatti dhimma dachaasaa sorgoosaa akkasumas sofoosaa akkuma jette dhimma callaa fi dachaa qabaa. Meeqtuu gaaffii kanaan deebiin. Gaaffiin keenya hundaa caala jettee maaliif wanta cufaa? Sittuu of hin beeku malee caalaan ammaa ufaa. Sittuu of hin beeku malee caalaan ammaa ufaa. Sittuu of hin beeku malee Miti as keessatti madachaallee sorgoon isaallee somoon isaallee sama akka Eshi sorgoo jechuun hundi madhofataadha. Dhimmi callaa yookaan dhimmi gosa kun wanni ta'u sittuu of hin beekne malee kabajamtoota keenya akkuma argaatan kun imala keenyatti fuunnaallee wajjumaan deemaa wajjumaan bifa bu'aa jennaan isin galateeffannaa aangoolitti deebinuuf nagaan isaa. Gaafichi ciitoodha. Adaamaa yoo deemtu Finfinneedhaa kaatee karaa kee gubbaatti bishooftuu argitee ciigoo kana keessatti hima dhokataa fi hima ifaa baasa. Adaamaa yoo deemtu Finfinneedhaa kaatee karaa kee gubbaatti bishooftuu argitee bishooftuun Tole ati argamneerra kunoo amma bichaa qaxalee ta'e tokko biratti argamneerra gaafii keenya akkuma duratti itti fufee jira qophiin keenya ammallee ni jirra hojimaan jirra kunoo gaafii kennaa gaafachuutti jirra akkam jirtu maqaa keessan asuma hospitaala tagalatte kan isin jedha dhuftanii eessaa dhuftanii maaliif dhuftanii nuu kanune barataa sagalee akka taatee ageennee jirra saafuma kanaaf illee gaafiin tokkoon tokkoon jiranii gaafiin
beekuudhaaf aadaa keenya irratti fakkeenyaaf wantoota akka cimmoo wantoota akka mammaaksa beektu yeroo durii kana uummata keenya kattiin gadda isaanii ibsatanii gammachuu isaanii ibsatanii amantaa isaanii ittiin ibsatanidha. Kana maal jedhee Tigoon dammoo aadaa keenya irratti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef wantoota keessaa kanaafuu mee gaaffii tokko si gaafata gaaffii keenya maal hunda jaalatee maaliif wanta cufaa beeku malee caalaa namaa ufaa mee iyyaaf keessatti dadhaasaa sorgoosaa himaa suphoosaa gaaffii keenya maal hundaan jaala jettee maaliif wanta cufaa beeku malee caalaa namaa ufaa hundaa caala jettee maaliif wanta cufaa sittuu ofin beeku malee caalaan namaa ufaa. Egaa galatoon Tigoo kana kuni wantoota lama nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf as keessatti gaafa wantuu akka wanti duwwaa kan si caalu wayii jiru kan agarsiisa. Inni tokko jechuudha. Inni lammataa immoo ani samman guddatee si caalaa wanta jedhu waan agarsiisu natti fakkaata. Inni dachaasaaf sorgoosaa mee yaadamee maaliif caalaa namaa Tole qophiin keenya qophiin Tiger in the Lion TV akkuma itti fufetti jira. Inni hordofaa dargaggoota babbareedoo qacalee kanneen gaafii gaafannu qabna. Isaanis deebisuu nu qabu. Maqaan keessan eenyu? Jaamissee. Tole gaafiin isin gaafadha. Gaafittiin Cigoodha. Adaamaa yoo deemtu Finfinneedhaa kaatee karaa kee gubbaatti Bishooftuu agartee hima jedhu keessatti sokoo fi sorkoo hima kanaa baasta. Adaamaa yoo deemtu Finfinneedhaa kaatee karaa kee gubbaatti Bishooftuu agartee tole galatooma isin jaalladha. Qophii keenya haaluma kanaan itti fufnaa gaafii qabna. Ishii maqaa keessan dursinee maqaan keessan kun akkuma argattan maqaan isaanii baay'ee babbareedaa ijoollee qaxalee ijoollee Oromooti. Gaafii keenya kan hin gaafanne gaafii keenya maal seetan asirratti hundaa caala jettee maaliif gooftaa cufaa sittuu ofii beeku malee caalaa namaa ufaa as keessatti mana caalaa sorgoosaa hundaa caala jettee maaliif gooftaa cufaa sittuu ofii beeku malee caalaa namaa ufaa sittuu ofii Sokkoon isaa dammoo namni caalaa jedhamu. Sokkoon isaa namni caalaa jedhamu. Sokkoon isaa immoo maaliif jedhamu caalaa? Waaw. Argatteetti kun akkuma jenne maatii karaa kana booddee walumatti deemu. Nagaa nu tala. Kabajamtoota hordoftoota Tiger in the Lion TV nu duukaa bu'aa nu hordofaa gaafiin keenya akkuma itti fufettiira. Gaafiin keenya amma mammaaka hiikaa mammaakaati barataa kanaan wal bara. Barataa maqaan keenya? Maqaan kiyya Ariyoo Qaboon jedhama. Ariyoo Qaboo tole gaafii si gaafannu qabna. Hiikaa mammaaka kanaatti nuuf himta. Ak jedhanii waa tufan mammaakanii waa himanii. Ak jedhan waa tufan maal jedhama? Mammaakanii waa himanii. Mammaakan waa himanii. Hin tufan. Mammakan waa himanii. Hiikaa mammaaka kana. Hiikaa mammaaka kana. Ak jedhanii waa tufan. Achi booda maal jedhu? Mammakan waa himanii.
Mamakan, mamakan. Mari mamakan wai men. Yo, Sirriidha mammaaka waa himama garuu hiikaa mammaaka kunillee qofaattu mammaaka masat. Wanta namaan galli gaafatan jechuudha. Tole galatoon barataa keenya gaafii keenya waan deebi'ee alteef nagaatti galatoon. kabajamtoota keenya kun qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Tiger and Lion Tubi subscribe share gochuu hin dagatinaa. Qophii keenya itti fufnaa kun shakkam jirtu maqaa keessan kun argitanii jirtanii maqaan ishii Gannat maqaan ishii Burtukaanila baay'ee bareeda ijoollee Oromoo akkaataa beekna. Gaafiin keenya maal seetan wayii mammaa kaarratti mammaan aadaa keenya keessatti baay'ee akka babal'aa ta'es warroonni durii ofii isaanii akka ibsatan jecha tokko gabaabsanii akka ibsatan ni beekna hundi keenya. Kanaafuu gaafii keenya maal seetan gaafii keenya qalbii yoo taate ijji ilaaltii kan garaa yaadde miilli gannafattii kajoo kanaaf hiikkaa isaa. As tokko irratti ni deebi'u. Kan garaan yaadde miilli gannafattii. Kan garaan yaadde miilli gannafattii. Kabajamtoota keenya asirratti of ilaallee keenya kanarratti hanga dandeenyu ofii keenya gabbuuneeti akkamitti aadaa keenya matsaafa keenya yookiin immoo akka hanga dubbisaa jiru asuma irratti of hubanna. Ammas qophiin keenya itti fufaaf arginee jirra gara Hojjettoota hordoftoota keenya qophii keenya of ilaallee har'aatiin mee nama gamiitu kitaaba waa'ee aadaa Oromoo dubbisee gaafii kana nu deebisaa irra jirra. Mee mucaa kana wajjin wal bara maqaan keenya maqaan gosoota muraasa gaafii tokkoon si gaafadha gaafii kana deebisaa naaf deebifna. Mammaakaa hiikaa mammaaka kanaati natti himi. Ak jedhanii waa tufan mammaakaan waa himanii. Ak jedhanii waa tufan mammaakaan waa himan. Ak jedhanii waa tufan mammaakaan waa himan. Mammaaksa himina? Hiika mammaaka kanaati. Hiika mammaaksachaati? What fun? Itu warna kami tu kan. Mama kan immoo waa himu. Himni kun walumatti jira mammaa kan inni iyyuu hiika mammaa kanaatu nutti himta. Hiika mammaa jadi hiika mammaa faayidaa mammaaksaati natti fakkaata. Hiika mammaaksaati. Hiika mammaaksaati mataa isaatiin faayidaa mammaaksaati. Tole deebii kee waan nu yaalteef galatoon fayyaa ta'e nagaatti. Kabajamtoota keenya qophiin keenya ammas itti fufee jira. Kunuunsinis waan ilaaltanii kaasteettanii warroonni kaameraatis warroonni mana teessaniis yuutuubii Tiger and Lion tuubiitiin nu ilaalaa jirtanis baay'ee sin galateeffanna. Qophiin keenya kunis haaluma kanaan itti fufee jira. Of ilaallee keenya hallaa kanarratti namni hangamii matsaaf hangamii ogbarruu irratti barruu afoolaa irratti hanga dubbisu laaluufan kunoo itti jirra. Qophii keenyaaf kunoo nu mala akkam maqaa keessan abdii gaafii qabna. Gaafiin keenya maal seetan gaafiin keenya wayii mammaaksa irratti mammaaksan beekna mammaaksa akka aadaa Oromoo keenyaa irratti jecha dheeraadhaan baay'ee jira gabaabsineeti jechi babbareedu warroonni jiru itti fayyadaman beektaa akkana jedhama. Mammaaksi tokko dubbiin mammaaksa hin qabne akka ittoo soogidda hin qabneeti jaalle warri durii yoo jedhani haaluma kanaan mammaaksi keenya kun maal seete qalbii ijoo kan garaan yaadde miilli gannafattii jedhu hiika mammaaksa kanaan kan garaa yaadde miilli gannafattii jechuun wanta irrana garaa murteesse tokko garaa irrana wanta ajaje tokko miilli wanta deeme hojii agarsiisa wanta garaa yaadee duraa yaadaa turan miilli immoo bakka gayaa fi yaada isaatiin mee xiqqooshin goone asirratti xiqqoo nu bal'isne jechuun amma kan garaan yaade miilli kan garaan yaadeetiin garaan murteeffatee wanta kan yaada san yaadee miilli immoo tiyyuu yaada garaa san bakkaan ga'ee fi miilaan deemee wanta san biraa gaarii irra ga'ee miila. Kabajamtoota keenya haaluma kanaan gaafii kana
guutuun guutuus nu deebisu baatus itti ga'ee jira. Gaafiin keenya asirratti deebii isaanii umarratti isinitti himnaa nuti. Gaafii hangammaa gaafataa jirre kanaaf deebii isaanii isinitti himna. Waan nu yaaltaniif galatoomaa isiniin jenna. Fayyaan keessanii hangammaa nuti kan turtanii fi galateeffannaa. Umarra geennee jirraa golobbii keenyarra. Golobbii keenyaaf gaafii duratti irraa gaggaafatamaa turreerra arginee jirra. Deebisaa hundumtuu yaaleera. Eenyu sirrii akka deebises booddee kan ilaaltan ta'a. Amma immoo nuti isinitti himuuf jira. Achirratti illee namoonni deebisanii jira, kan yaalanii illee jiranii. Maalli akka goonuu achirratti hubannee jirra. Akka nama hangamiitu waa dubbisa. Inumaa immoo kanumti immoo dubbii tokko baasee dubbachuu dadhabees jiru. Kanarraa maal hubannaa ijoollonni keenya kitaabilee afoolaa keenya dubbisaa hin jiranii. Kanaafuu dubbisaa isin hin jenna warri kitaaba dubbisuu dandeessan. Amma haaluma kanaa itti humna gaafii keenya deemu. Gaafiin keenya jalqabaa wayee cigoo tureela. Cigoo jechuun akaakuu afoolaa keessaa isa tokko ta'ee cigoon afaan Oromoo jiruu fi jireenya keessatti duudhaa, aadaa, amantii, gaddaa fi gammachuu akkasumas shakkii fi nama tokko akkamitti akka shakkite akka ittiin ibsatudha. Karaa gaalee fi himaatiin karaa gaalee fi himaatiin himatanii ibsatanii jechuudha. Isa tokko isa cigoonillee gaalee fi himaan kan ibsamudha. Dubbii of keessa okataa akkasumas sorgoo dubbii dachaa dubbii sorgoo kan ifa ta'ee fi fuulletti kan jiruu fi sokoo okataa kan ta'e kan icciitii yookiin jennee ibsinu qaba of keessa. Isaan laalaa turre haaluma kanaan achirratti maal seete? Mee ati maaltu sitti dhagahame? Duratti irraa kan gaafataa turte irraa namoota baay'ee hedduu laaltee turte. Wanti natti dhagahame warroonni nu gaafii deebifne gaafii keenya obsaan dhaggeeffatanii deebisaan nu yaaluudhaaf galatoomaa isin hin jenna. Eegas booda immoo garuu hanqinni jiru maal sitti fakkaata? Kitaabilee afoolaa afaan Oromoo dubbisuun in hafaa. Ammallee kitaabilee afaan Oromoo barbaadaatii dubbisaa. Maaliif afoola jechuun aadaadha. Aadaa keenya immoo yoo dubbiste qofa kan beektu yookiin yoo maanguddoota irraa dhaggeeffatte kan beektu kana hundumaa godhuun gahee sirra amma jirudha. Boruun akkas godhan yoo ta'u jennu ammarraa aadaa keenya guddisuudhaaf kitaabilee barbaachisu hundumaa dubbisaa isin hin jedha. Sirriidha. Akkuma obboleessi koo Warquun jedhetti asirratti nuti kitaabota ofumarraa iyyuu kaafneet akka kitaabota baay'ee hedduun dubbifnu haa dubbifnu jennee sin gorsinaa nutis haa dubbifnu haa kakaanu jennee ibsinee jechuu ibsa kenna. Qophii keenya hangammaa kan laalletti mammaakas laallee turre mammaakni maal akka ta'ellee laallee turre gaggaafachaas turre. Mammaakni afaan Oromoo keessatti dubbii dheeraa ta'e tokko dubbatan gabaabsanii ibsuuf akka nu fayyadu afoola keessaa isa tokkollee akka ta'e cigoo mammaakni dubbatama. Eeyyan sirriis illee kabajamtoota keenya cigoo gaafii gaafachaa turrellaa haaluma laalleen humnee jirraa deebisaa isinii deebisuuf kunoo jirra. Deebiin keenya jalqabaa keenya asirratti akkuma laallee turre laallee hundaa caala jettee maaliif goonta cufaa sittu of beeku malee caalaan ammaa ufaa ajal. Gaafiin keenya asirratti sorgoo keenya kanneen irratti himadachaa sorkoo akkasumas hima sokoo kan jedhamu asirratti yeroo maraa cigoo irratti himni cigoo irratti walaloo irratti cigoon umarratti argama. Cigoon keenya kan yeroo baay'ee umarratti arganna. Haaluma kanaan cigoon keenya asirratti dachaa kenna caalaala. Eeyyan sorgoon keenya dammoo yookiin himni ifaa himni ifaa sun dammoo kan hundarra jiruudha jechuudha. Miti nama caalaa jedhamoo ta'u kan sorgoon keenya dammoo kan caalu hundarra kan jiru eeyyan namni sirra jiru hin jira maaliif boontaa jechuudha. Eeyyan sorgoon isaa dammoo ifa ta'e caalaala. Caalaa maqaa namaati. Eeyyan sorgoon isaa dammoo akkuma beektu kan sirra caaloo ni jira atin boonii jechuudha akkas ibsa jechuudha. Kanaaf cigoon kun ergaa guddaa dabarsa. Eeyyan as keessatti fakkeenyaan nama tokkoon hanga afaan baatee dubbattu keessatti jecha baay'ee mimmiidhagoo ta'een akkuma Oromoo mammaakutti himni tokko mammaaksa malee himmi haa akkuma ittoo soogidda hin qabneen akkuma jedhanitti baay'ee miidhagsu jechuudha. Gaafiin biraa cigoo biraa kan gaafachaa turree fi kan gaafatamtoonni keenya yaalaa turan cigooma. Cigoon sun akkana jedha. Adaamaa yoo deemtu Finfinneedhaa kaatee karaa kee gubbaatti bishooftuu agartee jedha. Himni dachaan himna kan cigoo kanaa bishooftuudha.
sorgoon isaa immoo magaalaa Bishooftuu agartee yoo Finfinnee irraa gara Adaamaa irraa kaatee gara yoo dhuftu Bishooftuu magaalaadha jechuudha inni sorgoon isaa. Sokoon yookiin immoo inni dhokataan isaa waan badaa yookiin fokkisaa namatti hin tolle bushaasaatti karaa kee gubbaa irratti argitee jechuudha. Egaa kuni maali kaa'e Bishooftuun normaalii akkanatti Bishooftuu siin jedhan magaalaa Bishooftuudhaan beektaa. Bishooftuu keessa dabartee Finfinnee dhatta. Garuu immoo hiika as keessatti akka waan badaattis waan lama ibsinee jechuudha. Baay'ee nama fayyada as keessatti akkuma arginee jirra akkuma obboleessi kiyyaa warquun jedhetti as keessatti waan baay'ee ibsinee jirra. Argiteerta nu Bishooftuu jennaaniin magaalama seenee ibsachuu hin dandeenyu. As keessatti waan baay'ee kan ibsutu jira laa as keessa wanti badaanu akka si qunname karaa san irratti yoo deemtu keessa kee keessa wanti bushaan na qunname jettee yookaan miira kee keessaan ibsachuu hin dandeenye wanta kanaan keessa isaa keessatti kan ittiin ibsatu. Kanaaf waan lama wal biraa qabee ibsuu hin danda'a jechuudha. Ni danda'ama jechuudha. Gara biraatiin immoo gara mammaaksa gaafachaa turre mammaaksa illee arginee jirra akka faayidaa qabu. Gaafin keenya kan biraa mammaaka ture itti fufnaa gaafin keenya dhugumaan laalla noordofa gaafin keenya maal ture mammaaka keenya irratti gaafannee turre garuu warroonni gariis yaalanii turanii ka deebisuuf yaalanii illee jiranii gaafisan irratti hangam akka danda'an illee hubannee jirra. Asirratti illee mammaaka keenya irratti illee qabsanita gaafin keenya maal ture gaafin mammaaksa keenya kan garaa yaade miilli gannafataa jedha. Isa kan garaa yaade miilli gannafataa kan jedhu kana gaggaafachaa turre hiikkaan isaa maal akka ta'e gaafachaa turre. Asirratti hiikkaan isaa maal seete qalbii yoo taate ijji laatte garaan keeti kan garaa yaade miilli gannafata jechuun qalbii yoo taate ijji laatte kan garaan keeti yaadde wanta tokko yoo yaadde ijji keeti yoo taate ijji kee laatte jechuu wanta sana namni iddoo yaanni isaa jiru haqee yookiin barbaade jechuudha. Miilaan haqee barbaade. Akka jechuun immoo fe'ii alatti wanti hojjetamu tokko hin jiru. Wanta tokko fe'ii keetiin alatti yoo hojjetu taate humni isaa milkaa'uu siin san ibsuu barbaannee asirratti. Kanaafuu kan garaa yaade miilli gannafata wanta yookaan irratti baay'ee hiikaa qaba. Nuti wanta tokko hojjechuuf kaaneet maal nu ibsa seetan kun uummata keenyaafis kan garaan keenya yaale gannafate. Ofii keenya wanta keenya yaanne san irratti haa hojjennu cimnee wanta yaanneen kaanee yeroo keenya wanta yaanneen miilli akka gannafatuuf dirqisiisuu hin qabnu wanta yaanne irratti dirqisiisuu qabnaa kana jechuun malaasama jireenya nama biraa keessa seennee kiyya ta'e jennee ta'u dirqiidhaan hordofuu jechuudha akkas godhuu hin qabnu. Gaafin keenya kana ture gara keetimee maali akkam argaa turte namatti tola yaaliin isaanii gaafii akkuma gaafadhe yaalaa turanii gaafatamtoonni baay'ee deebisuuf yaalaa turanii galatoomaa jennaan gaafichi kiyyallee mammaakuma ture maal jedha ak jedhanii ancufa tufanii mammaakaan waa himanii jedhama gaafichi. Gaafii kanaaf deebiinsaa namni tokko dubbii tokko karaa salphaa ta'een akka yaadetti ibsuuf yoo yaadu jechuudha. Maaliif jalqabumayyuu kaa mammaakii mala salphaadhaan dubbii himuudhaan miti dubbii dheeraa tokko gabaabsanii akka namaa galutti ibsuudha mammaakumtuun kanaadha jechuudha deebiinsaa warra yaaddan galatoomaa jedha. Kabajamtoota keenya hangammaa daawwachaa turre qophiin keenya baay'ee babbareedoo gammachiisoo dinqisiisoos turanii arginee jirra. Baay'ee kan nama gammachiisu. Gaafii gaafatirra haala kamiin akka deebisanii kamtu akka inumaa wanti sitti tolu mana barumsaa kana keessatti barattoonni naamusa ajaa'ibaa fi naamusa adda ta'e qabu. Otoo hin ceepha'iin wanta hin beeknes wanta beekanis yaaluuf jiranii garuu asirratti gorsi nu qabnu irra caalaa matsaafota kitaabota adda addaa kanneen akka afoola ibsanii ogbaruun keenya akka nu cimaa ta'uuf dubbisu afoola keenya kanarra keessa deellee diippiilii akka haala keessa galnee dubbisuu qabaannee maaliif jennaaniin aadaa keenyaan duudhaa akka ittiin ibsannu nu barsiisa seenaa keenya akka itti beeknu nu barsiisa akkasumas asirratti afoolli bakka lama qoodaman beekna afoolli asirratti barruunis jira ala soosamaa fi asoosamni jira isa kan irra hundoomneet wantoota baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf dubbisuu qabudha bakka dubbisuu qabdu maaliif ormi ka aadaa namaan balleessa malee isin guddisu numatu guddifata. Darbee isaa abbaan gaafa cabse ormi ija balleessadha. Yoo nu ofirra teessine namni bakka buqqisee aadaa keenya balleessuun isa dhibuu jechuudha. Kanaaf
dubbisnee aadaa keenya guddifnu kitaabotas adda addaa haa dubbifnu jechuu barbaanna. Asuma irratti qophiin keenya akkuma laallee jirra asirratti golobaa qophiin keenya kana maal jenne sinisa YouTube Tiger and Lion TV subscribe like share gochuu hin dagatina. Kuno hojumaan furna qophiin keenya kun torbettis oduu gammachiisoo dinqisiisoo entertainment ta'anii wantoota adda addaatiin qabannee ni humna jennee yaadna isin hin dagatina nu jajjabeessaa jenna. Tiger and Lion TV subscribe like comment share golaan dagatina.